Raadiyoo Simbirtuu. Har'a gaafa majjii 12 bara 2017 guyyaa kamisaati. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya. Guyyaa kamisaa immoo kan dhiyaatu qophii Simbirtuuti. Torbee lamaan darban keessatti sababa rakkina teeknikaa irraa kan ka'e raadiyoon Simbirtuu qophii isheen dhiyeessine ture. Kanaafuu koltii isin gaafanneerraa dursinee isin beeksifnee jirra. Dhaggeeffattoota keenya akka dhageessanitti yookaan dubbisanitti abdii qabna karaa marsariitii fi feesbuukii Simbirtuutiin. Har'a kan qabnu isin beeksisa. Jalqaba irratti oduu isinitti himuudhaan sirba isin bohaarsu tokko gurra isin buusa. Isaa booda gara qophii imalaatti dabarra. Qophiin imalaa har'a ammoo namoota adda addaa keessummaa taasifanneerra. Hundi isaaniiyyuu immoo Oromiyaa irraati. Mootummaan Itoophiyaa namoota gara 60 ta'an Oromiyaa keessaa qabee onkoloolessaa kaasee jechuu kooti. Leenjii keessa tursee badii isaanii fudhatanii dhiqeetti galaniiru jedheera. Dhuguma dargaggoonni hidhaa keessa turan kun immoo wanta mootummaan jedhu kana godhanii keessaa bahan immoo akkamitti bahan laata? Qabsoo itti fufuu barbaadu moo gara mootummaa goruu barbaadu? Mana hidhaa keessatti immoo wanti godhamaa jiru maal fakkaata kan jedhu irratti dargaggoota Oromoo Xollaay, Awwaay Sabaattii fi Oromiyaa keessatti hidhamanii turan namoota 3 haala isaa dubbifnee isinii dhiyeessina. Itti aanuudhaan Walloo keessatti lolli gara ji'a tokkoo fixe hidhattoota Oromoo fi hidhattoota waraana mootummaa Itoophiyaa jidduutti lolli gaggeeffamaa jira qawweedhaan. Kanarrattis achi keessaa nama dubbisneerra. Dhumarratti Oromiyaa Bahaa keessatti waraanni mootummaa Itoophiyaa fi waraanni liyyuu poolisii jedhamu Ogaadeniyaa Oromoo irratti lola baneeraa jedhama. Achi keessatti waboon immoo maal godhaa jira isa jedhuuf haala isaa akka nutti himaniifillee ajajaa waraana bilisummaa Oromoo kan godina Bahaa dubbisneerra. Isaan kun hundinuu qophii Simbirtuu har'aa keessatti imala keessatti dhiyaatu. Hanga xumuraatti yoo waliin turtanii akkatti gammadaniif irraa waawwattan abdii qabna. Kan dursu oduudha. Lolli mootummaa Itoophiyaa fi Oromoo jidduutti Walloo keessatti godhamu ammas akkumatti fufetti jira. Lolli kun baatii tokkoof kan godhamaa jiru wayita ta'u raayyaa waraanaa federaalaa, poolisii federaalaa fi kan Amaaraa akkasumas milishaan mootummaa Itoophiyaa gama tokkoon godhanii hidhattoota Oromoo Walloo keessaa gabrummaa jibban irratti duula bananii lolli gaggeeffamaa jira. Alaabaan adda bilisummaa Oromoos bakkoota garaagaraa Walloo keessatti fannifamaa jira. Magaalaa Kamisee fi Baateefaa dabalatee. Qondaalota waraanaa, tikaa poolisii fi bulchitoota dabalatee uummata waamanii kaleessa malee eengadda dabarsaatii ijoollee keessan kennaa eenyutu alaabaa kana fannisee waraanni bosona keessa jirus akka qeetti galee harkasaa mootummaatti kennu taasisaa jechuudhaan uummata mariisisanillee uummanni mariidhaaf dirqiidhaan bahe sun bakka hundattiyyuu kan alaabaa ABO fannises isinidha. Ijoollee keenya immoo wanta isinitti kenninuuf hin jiru jechuudhaan qondaalonni kunii fi uummanni walgayiidhaaf waamaman otoo waliin galiin adda galanii jedhanii maddi keenya achi kun. Walgahii kanarratti namoota beekaa jiran kana qabu qabanaa kan jedhamu tokkotti ka'ee ture. Walgahii sun ijoollee Oromooti abbaan Oromootti beekaa jiru ijoolleen keessa ijoollee nurraa qabaa kan jedhamu tokkotti ka'ee ture jecha sadarkaa mootummaa federaalaa waraana poolisii federaalaa guutumatti kan ta'e. Ijoolleen keessa akka harka kennan mootummaan xiqqosaanii harkaa kennanii kan jedhamu tokkotti amansiisaa kan jedhanii uummanni immoo isuma abbaan kana godhe abbaan alaabaa dhaabatti sinumaa alaabaa abbaan dhaabatti mootummaa keessa jiru malee namni keessa ijoollee keenyas waan dhaabne Magaalaa Bujuru kan jedhamu. Magaalaa Baatutti dhaabbateera. Magaalaa Kamisee keessatti biraa dhaabbateera. Magaalaa Midaalee immoo yeroo lammaffaadha kan dhaabbate. Magaalaa Guutuu kan alaabaa dhaabbatee ture. Sana baasuu qabsanii kan jedhamu takka immoo waraana poolisiin takka as dhaabeera. Namoota kan baasaa kan jedhamu. Namoota maasii baasni asimmaa warrumsinee gingala bittee hojii kan hojjetu jira. Ijoolleen keenyas kanaan booda waan gosi jiru mootummaadhaan ammaa keessanii wal akka qaamolee uummata waan jeeqsa waan qabdilmaanaa jedhanii kallicha wal gahee turan jechaa ture. Dhaggeeffattoota keenya haala kanarratti gama boodaa qophii imalaa keessatti keessummaa keenya kana kan qabannee deebinu ta'uu asumaan isin yaadachiifna. Waraanni Itoophiyaa fi liyyuu poolisii naannoo Sumaalee qindoominaan Oromoota godina Harargee Bahaa jiraatan irratti duula hamaa gaggeessaa jiru ammallee dhaabbanne jedhame. Duulli gamtaan baname kun immoo ajjeechaa lubbuu namaa qabeenya irrattii fi hidhaa dabalata Oromoota irratti kan godhamaa jiru. Ajajaan waboo godina Bahaa akka jedhanitti.
Waraanni bilisummaa Oromoo godina Bahaa duula gama lamaaniin Oromoo irratti baname kana irraa qolachuudhaaf dura dhaabbachuudhaan miidhaan qabeenyaa fi lubbuu waraana mootummaa Itoophiyaa irrallee qaqqabeera akka ajajaa waboo godina Bahaa jedhan kanatti. Warra Oromoo tarakkisaa jiru kun warra ligiin soofisii mootummaa naannoo shaniitiin ajajamanillee warra silaa federaalarraa kan ajaja fudhatan. Isaan nan kun hunduu wanni silaa kana hojjetaniif mootummaan kun mootummaa aangoo isaa yookaan olaantummaa uummata Oromoo irratti argisiisu fi aangoo isaa dheereffachuu fi tokkummaan uummata Oromoo akka hin hidhanne kanneen kana dalagaa jiru jechuudha. Kana keessattis waraanni bilisummaa Oromootis fuula bobbaa isaa irratti haala ajjaa keessatti yeroo argatetti diinota kana irratti tarkaanfii ni fudhata. Oromoo Jooraalee Wadaay bakka jedhamtuttis dirmachuu tiraafikii irraa fi burqaa hamaroo dudduma akka bakka jedhamturraa naannoo baadiyyaa irraa kaatee gara silaa daangaa Oromiyaa cabsitee ona gara mul'ataa humbitti bobbaatee silaa uummata Oromoodhaan ammas lammaffaa hojjechuudhaaf hamilee jabduu qabdu. Haratti baanee haddeedhaan haleellee nama jahetaa jeefnee nama sagalirraa madeessinee injifannoodhaan meeshaalee hidhannollee ibsa hojjinee galii qabsoo goonee. Dhaggeeffattoota keenya kanarrattis ajajaan waboo godina Bahaa addatti raadiyoo Simbirtuu waliin marii kan godhan qophii imalaa keessatti booda qabannee deebina. Kibxata darbee boombiin naannoo Amaaraa hoteela tokko keessatti darbatame tokko ajjeesee 19 madeesse. Magaalaa Gondor hoteela Intasaal jedhamu keessatti kan dho'e sun lubbuu namaa fi qaama namaarra balaa geessisuu malee qabeenyarra balaan ga'ee jiraachuusaa akkasumas immoo eenyuutiin akka raawwatame hin beekamne jedhanii dubbii himaan mootummaa naannoo sanaa obbo Nugusuu Xilaahun roobii kaleessaa. Gaafa majjii afuriis naannoo sana magaalaa Baardaar keessatti boombiin kan biraan darbatamee ture balaa geessisuu baatullee. Hanga oduun kun qophaa'etti bakka lamaanittiyyuu anatu balaa sana raawwatee kan jedhe qaamni itti gaafatamummaa fudhate hin dhaga'amne. Finfinnee dabalatee godinoota Oromiyaa adda addaa keessatti Oromoota hidhuun hin dhaabbanne ammas. Kan isaan hidhummoo maqaa labsii yeroo hatattamaa sababeeffatee komaandi poostii fi basaasota Oromootuma ta'anidha akka oduun gaheetti. Finfinnee keessaa weellisaa Galaanaa Gaaromsaa dhabanii mana isaa sakattanii obboleessa isaa Caalaa Gaaromsaa eengadda komaandi poostiin hidhame. Duraanis artistoonni Oromoo kan akka Abrahaam Raayyaa, weellisaa Caalaa Daggaafaa, weellisaa Eeliyaas Kifiluu, weellistuu Seenaa Solomon, weellisaa Oliyaadii fi weellistuu Nafiisa Abdullaahii faa komaandi poostiitiin erga hidhamanii booda yeroo ammaa kana maal keessa akka jiran hin beekamu. Ammas obbo Addamaa Teessoo fi obbo Jamaanee Mulugeetaa kan jedhaman hidhamanii jirani. Jidduu kana dargaggoonni, daldaltoonni, barattoonni, dafqaan bultoonni fi hojjettoonni mootummaa Finfinnee keessa kan dhalootaan Oromoo ta'an ari'amanii qabamaa jiru. Hidhaan kun immoo Finfinnee keessatti otoo hin daangoofne godina Harargee dhihaa lamaan, Arsii dhihaa, Shawaa dhihaa, Gujii, Boorana akkasumas Wallagga dhihaa fi Qellam Wallaggaa keessattillee irra deebi'ee sadachaa'ee jira jedhani maddeen keenya. Dhumarratti Pirezidantoonni Sudaan Kibbaa fi Ijiptii kibxata darbe Kaayirootti wal arganii dhimmoota adda addaa irratti mari'atani. Walduraa duubaan Kiirii fi Siisiin wanta nagaa buusuu Sudaan Kibbaa irratti xiyyeeffatanii akka mari'atan ifatti waan dubbatamedha. Garuu maddeen immoo ijoon marii isaanii kana qofa miti jedhu. Biyyoonni lamaan waa'ee hidhaa laga Mormor irratti gadi fageenyaan dubbachuun oollee yoggaa jedhan. Alsiisiin dhiyeenya kana Ugaandaatti imalanii Museveenii fi Kaayirootti immoo waamanii pirezidantii Eertiraa obbo Isaayyaas Afeworqii wajjin wanta kanarratti dubbataa turani akka maddeen keenya jedhaniitti. Dhimmi laga Mormor Ijiptiidhaaf akka wanta qaroo ijaati. Saawudii Arabiyaan dhiyeenya kana gola mootummoota gamtoomanii keessatti Ijiptii wajjin erga walitti buutee booda hatattamaan achi deebiteetii gara Itoophiyaa deemtee deeggarsa hidhaa laga Mormoriif qabdu agarsiisnaan Ijiptiin guddoo aarseera. Dhaggeeffattoota keenya oduun keenya irraa kanumadha. Dhimmoota adda addaa Oromiyaa keessaa yeroo ammaa kanarratti kan xiyyeeffatu qophii imalaa irratti dabarra. Namoonni 5 keessummaa keenyadha. Nu waliin tura. Oromia, Bia Badado, Adazena, Agazin, Waransi, Delase, Keronto, Puma,
jirraa jennaan Finfinnee humnaan fudhachuun nurraa. Magaalaan jennu baadiyyaa dhaabbachuu qabna waardiyaa eeguun gaachanaa dhaabannee falmachuu qabna loolanee. Magaalaan jennu baadiyyaa dhaabbachuu qabna waardiyaa eeguun gaachanaa dhaabannee falmachuu qabna loolanee. Maali akkuma turee finfinnee nagayii yakka bahuun finfinnee finfinnee kan Oromiyaa Oromiyaadha Oromiyaadha Oromoon abbaan biyyaa Oromiyaadha Oromiyaadha Oromoon abbaan biyyaa 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 abbaan biyyaa. Waggaa tokkoof diddaan gabrummaa guutuu Oromiyaa keessatti deemaa ture. Goleen walaboomanillee turani. Waggaan darbe kun guyyaa bilisummaa Oromoo as dhiyaatteetti jedhamee Oromoonni itti fudhatanillee ture. Mootummaan Itoophiyaallee raasamuudhaan labsii yeroo hatattamaa baafatee sochii namootaa uggure. Onkoloolessaa kaasee ooxinnaate Oromoonni gara 60,000 ta'antu mooraa leenjii waraanaa fi bakka adda addaatti hidhamanii iraarri akka irra ga'etu dubbatama. Mootummaan gama isaatiin leenjii kennamee fi kan badii godhanittis dogongora isaanii amananii nu faana hojjechuudhaaf waadaa galaniiru jedhee dubbatateera. Dubbiin mootummaan jedhu kun dhugaa qabaa'oo isa jedhuudhaaf dargaggoota 3 warra hidhaa keessa turanii bahan qabannee jira qophii irraa kana keessatti dhaggeeffattoota keenya. Mooraa Awwaash Sabaattii keessatti Oromoota hedduutu hidhamanii turan. Kan komaandi poositiin hidhamanis jiru, kan Oromoo dhumti basaasee Oromoo hiisises turani. Achi keessatti maaltu godhame laata? Qabannaan isaaniif godhamoo maalinni? Leenjiin isaaniif kenname immoo maali? Kanaaf kan biroo akka nuuf ibsuuf dargaggoo achi keessatti hidhamee bahe tokko keessummaa taasifanneerra. Dura isatu dhiyaata. Keessummaa keenya guddaa galatoomii mee akkaataa qabamte irraa haa kaanu? Akkamitti qabamte? Itti qabamne yeroo dhallee hiriira nagaa baafne yeroo sana namoonni masaajina dabarsan tokko turaniiru. Sana akkasii hojjaan hojjennullee gara sanatti waan deemuufi Aluma wajjin sheenamee kana walitti qabanii nu qabanii. Siin qabe komaandi poostiidha? Inni illee itti dabalatee ismaan fakkeessanii nu qabatan. Tole nama baay'eedha isin? Jechuun ijoolleen baay'inaani. Immoo akkuma beekamu guyyaatti taphoon 360 ispoortiin hojjettaa lafa qottaa achichaa inni jiraan garaagaraa masarratti gaggeeffama. Barumsa jedhanii waan isaanii si barsiisan yoo hundumaan waan akka faratudha Afrikaa gubbee maaloo jedhanii bakka warrachi gadi darbeetti kanattiin akka isaanii toorchise godhanutti dhimamee jiran as fakkaata. Haala kana kanaan achi keessa yeroo baay'eedhaa fi mana keessa caalsaa guyyaa isaa isa gadiin aduu isaa isa gadiin namni keessa deemuu hin dandeenye ispoortii isaa isa hojjechiisu aduu Awwaashii kiiloo 7 jedhan sana Awwaash Sabaatti seeraan mana saltanyaa lafa isaanii shaakalan ture waan jechuudha. Leenjiin isaanii kan waraanaati moo kan maaliitan isaan isinii kennanii? Sadii isaan durii. Sadarsoon irraa dhufanii bakka poolitikaa isaanii barsiisuu, humna isaanii, humna waraana isaanii, humna waraana keenya akka jedhanii barsiisu, dhimma siyaasa isaanii barsiisu turanii. Egaa waan goota problema dhaggeeffatte malee. Hammam taatu warra achitti hidhamtan Oromoonni? Yeroo sana baay'ina keenya illee akkamitti fakkaate. Kutaa tokko keessatti nama 100 fi 10 nama dabalatee jira. Oolmaa kutaa waan akka 23 turre yeroo si. Warra kaanii yeroo daa'imman sagantaan siyaasaa kan ABO jibbisiisu yookaan immoo fincila amma irratti hirmaattaniitu jedhamee sana sirrii miti kan isin jechisiisu isinii kennameera? Baanni sallee maal jedhume? Akka haalli dimokiraasii hojii akka inni hin deemnee kan saayinsiilee kan taanedhanii bakka barumsa garaagaraa jechii dooma soba ta'ellee sababuma sana dhugaasa keessatti akkatti fulattu si godhu kan jira inni eegi. Miidhaan sin irra gahaa ture maal inni? Akka namatti illee sin ilaalan baree sirgaafa sirgutan hin beeku ati daabboo tokko nyaattee bishaan osoo nyaattiin ispoortii isaanii sana hojjetamu jechuun
afaan maal dubbatu warra achi keessatti leenjii isinii kennan yookaan isin miidhaa isin irraan geessisan? Afaan Amaariffaa jarri afaan isaaniillee dubbatu. Tigiriinyaa moo? Shamarran fa'aa haadholiin fa'aa manguddoon fa'aa jiru odde isin hidhamtan sana dhimma wal fakkaatuun kan qabaman? Yeroo waggaa 58 jaarsi jira waggaa 62 jira bara Paaster Wangeelawii Saamil maqaa isaanii ta'u. Eessarraa qabamaniiru isaan? Lagaarirraa naannoo Lagaaritti qabaman natti fakkaata. Finfinnee keessa? Finfinnee keessa. Sabaa himaaleen mootummaa fi mootummaan obbo Hayilamaariyaam Dassaaleny fa'aa dabalatee obbo Lammaa Magarsaa fa'aa dabalatee dogongorreerraa namatu nu dogongorsee irratti nu hirmaachisee lammataa ittiin deebinuu gara mootummaa gorraa jedhaniitu bahan dargaggoonni bahanii jedhan. Dhuguma akkas jettaniittu mana leenjii sana keessatti. Maalitti fakkaate? Ijoolleen warra jedhan jiru warra hin jenne jiru hundumaa miidhanii keessa nama fuudhanii haasa'isiin jedhanii siyaasasiisan maleessa wantichi walii galteedhaan hundumtuu waliin kan jedhameti uffata fidanii maal jedhanishi bakka gabaabsanii suuraa hawaasaa godhanii bakka seenaa irratti gaafa dabarsan akka irratti dhiyeessanii irra balleessineera jedhanii kan isaanii dabarsatanii kun immoo amala isaanii keessaa isa tokkodha waan nuti yoo soba dabarsu. Warri hafan jiru amma. Keessa filamanii warra hafan jiru. Baay'eedha isaan. Jaarratee kun maalitti fakkaate maal godhatti fakkaate. Sadarkaa barumsaa jedhee adda baaseetu midhamee jiru nama haaraa fidee gashee namoota isaa jechuudha. Namoota isaan sallalanii jara fidee gashee kutaa barumsaa deemne kenna ijoollee fuula waliin beekne wal keessa daddabalee jara fidee gashee na haala kanaan achiin gidduu ta'anillee kan dabarsanii haasaan guddina haasa'anii akka isaan dabarsanii kennan maqaa dabarsanii kennan godhanii kan asitti hambisanillee jijjiiru ijoollee lafan irra baay'inaan jiru. Aha basaasotatti naqee jechuudha mootummaan hidhamtoota fakkeesse. Hidhamtoota fakkeessee basaasota fidee gashee akkamitti fakkaate jammara galanii. Gaafa jammara galii duuchaa irratti nu geesse. Booddana fidee kutaa sadarkaa barumsaa dadda nu baasee kutaa garaagaraa nu geesse. Yeroo kana fuula haaraan baay'inaan isaanii jiruu fi nama haaraa fidee geesse nama hin beekne basaastuu jechuudha. Haala kanaan ture ijoolleen asitti hafan waan. Achi keessatti warri basaasummaaf dhufan kun afaan sin jallisu jechuudha yookaan nama rakkate fakkaatanii isinitti haasa'uu dhimmanii isin immoo dhuguma haasoftuu isaa booda isin gabaasu. Mee amma akka walii galaatti haamleen keessanii fi warri si faana hidhaa turanii fi dhaadhaabbaan maal fakkaata qabsoo kana itti fufuudhaaf amma isin bu'eera haamleen? Namni garaagaraa namni garaagaraa kan beekutu jira gareettummaa keessa keessa jira ammallee haalli isaanii sobatee kan sammuu isaan turanne hidhamuunis garafamuunis nuuf haaraa miti jechuun namoonni akkasii jijjiiru amma kan akkas jedhanii akka namni garaagara ta'e wanti namni fudhatee deessi keessaas garaagara kan itti miidhagee kan sodaatee haaluma garaagaraatiin kan wanti laatee jira yeroo kun si deebisuudhaaf barumsa siin ta'u iddoo si jabeesse malee. Maal waliin jettu hidhamtoonni achi keessatti hoggaa wal agartanii hin aartan immoo haamleen sin tuqame immoo mana hidhaa keessatti maaliif Oromiyaa guutuurraa wal agartan mana hidhaa sana keessatti immoo haamleen sin jajjabaate hoggaa wal agartan? Jecha Baqqalee Garbaatii yeroo baay'ee. Yookaan hunduma keenyatti dhamaa yookaan hunduma keenya gaggeeffamaa yuunivarsiitii dhaan ofii jedhame achi keessatti yuunivarsiitii dhumnee jenna malee. Maastarsii jechuu PhD jechuu dandeenye jedhama malee akka waan intinaa ta'etti ni ilaalamu bara. Wal jajjabeessitu haamlee argattu. Maaliif bakka yuunivarsiitii Oromoo eeggatee jedhamee jedhame reessa deemte turte yuunivarsiitii akkas deebiin ture lama. Barattanii baatan jechuudha. Barattoota qofa miti namoonni hojjetaa mootummaallee hidhamaniiru achi keessatti isin faana? Baay'inaan turan garallee hojjaallee akka arganne ifaa kan godhaman jiru ammallee gaggeessiifame. Maqaan isaanii lattafamee kan gaggeessiru. Amma erga baatee immoo mana hidhaa erga baatanii hoo maal fakkaatti Oromiyaan ollaan keessan bakki itti ooltan kun maal fakkaata? Basaasni baay'eedha hidhaan komaandi poostiidhaan gaggeeffamu hir'ate moo ittuma fufee jira baadiyyaallee? Amma innillee akkuma itti fufetti jira baay'inaan jira kan wallee fuumuu wallagaa gaafa nama darbu bakka akka inni itti deemee baasta bakka. Tole walii galatti dhaamsa yoo qabaatte dargaggootaa fi nama si dhaga'aniif. Dhaabbiin qabu kaayyoon kaayyoodhuma kaayyoo kootu deebiitti galtee wanti
Itti fufi ergaa kee. Afaan kan qabanii eessa jiru jedhanii namni gaafatan baay'inaan jala si jedhe. Eessatti bitannoo waan jiru jedhan. Hawaasni tokko taa'anii maddii isin beekanidha. Sa'aatii kana sa'aatiin maddii ka'ee jirutti. Mata bira dhaabbachuun kan irraa eegamu isaan mata bira hin jirani. Nama kana ergaa gootti naa dabarsi jedhanitti dabaluuti jala tolii guddaa. Kan amma dhageessan kun mooraa hidhaa waraanaa federaalaa keessatti kan Oromoo irra gahaa turedha. Dargaggoonni bakkoota adda addaa Oromiyaa keessatti illee kan hidhaa turan hedduudha. Isaan irraa maaltu ga'e laata? Qabannaan isaaniif godhame kan isa mana hidhaa waraanaatti ol immoo isa caalaa hamaadha laata? Dargaggoo kana caqasaa haala hidhaa Oromiyaa keessaa immoo. Haala achi keessa jiru kana biranii dubbachuun baay'ee nama rakkisa. Fakkeenyaaf namni tokko achi keessatti erga waan jedhu wajjin waliin argu. Dirqamaa waan jedhu namni qaba ture kun jiru fakkeenyaaf namni illee funyaata afaa keessa mukaan olfama. Funyaanuma isaa keessa mukaan olfama. Laagaa isaa baasne keessa kan naannoo ta'anii ture jechuudha. Funyaan namaa keessa muka kaa'u? Eeyyeetiin olfama. Amma deeffama jechuudha funyaataa keessa. Mukaan olfama. Akka kana laagaa afaa keessa kanatti hin godhu turan akka kana namoonni lama wayii godhamanii turan. Haalanii nama tokko illee hojjechaa guddaa jira. Reebanii harka deddeebisuu wantoota akka sassaabisaa jira. Haala akka naannoon itti hidhamee jechuudha. Leenjii fudhattanii dogongorree irraa kanaa boodatti hin deebinu balleessaa keenya ta'uusaa hubannee irra jettaniittu jedhama sabaa himaa mootummaa fi mootummaan Oromiyaa fi kan federaalaa. Dhugumadhaa leenjii sanarratti amantanii badii keenya irra jettaniittu? Inni kun haala namni fi akka isaan itti haasa'anii fi miidiyaadhaaf akkatti wanti tokko ibsamuu fi akka itti abbaa waan sana keessa jiru beeku tokko waliin arguutu ifaaf dukkana waliin arguutu ifaaf dukkana achirratti waanuma godhi jedhaman gochuudha godhuu waan jedhame immoo fakkeenyaaf wantootuma adda addaa achirratti masilaa jiran haaluma ati kana gootee namni nama reebuu namaa dhagaa qabu akkas jedhee sodaachisee waan jedhan jedhee reebee miila qullaa deemsisee barreeffama daaratti godhee ishee miidiyaadhaan immoo akkuma namoonni kun immoo badii keenya balleessinee yeroo jedhanii jiran kaayyoo isaanii garuu isaantu beekaa isaanii wajjin waaqa isaanii wajjeessu. Amma immoo hawaasumatti makamanii hawaasuma wajjin jiraachaa jiru. Akkati yaaddutti baay'een isaanii amala jijjiirratanii gara mootummaa goran immoo callisanii ma jiraatu immoo gara qabsoo duriitti deebi'u jettee yaaddati suma dabalatee. Akka kootii ana dabalatee gara qabsoo duriitti deebi'u jedhee yaada. Maaltu jira amma naannoo kee kana waraanni komaandi poostii maal godhaa jira? Ammas galariitti mufii jira namoonni amma ammaatti maayilaa jiran jiru namoonni biraa marsaa lammaffaa namni torba ammas deebi'anii deeman jiru. Amma iyyuu warra sanii maatii nama hidhaachisa jiran jiru. Namni halkan gadi ba'ee deema halkan karaarra deema komaandi poostiin yeroo daangesseera naannoo keessanitti akka gadi hin baane. Yeroo daangeffamee ture amma garuu xinnoo nu wayyaa sirbaaniira. Manni barumsaa naannoo keessanitti banameera amma barattoonni maal jedhaa jiru fincilli deebi'ee kan ka'u fakkaata naannoo ammatti jirtu kanatti. Deebi'ee fakkaata manni barumsaa. Manni barnoota barnootaa keessatti fakkaata. Maaliif haalli irra jiru kunis lafa kanaaf kan deebisee miti. Kunis immoo qabsoomaan deebisuu waan hin dandeenyeef amma dargaggoonni baay'een warri hidhaa keessa turtan waggaa tokkoof lamaan darbe kana keessatti fincila diddaa gabrummaa irratti hirmaachuu keessan gaabbitaniittu maaliif namni hedduu wareegameera isinis itti hidhamtaniittu hiraartaniittu. Waan nama gaabbisiisu qabu maaliif manni amantisanii yaada jootii maaliif namaatti galee anillee itti wareegamee lolaan koo murtii gannii qoobee. Amma dargaggoonni baay'een hidhaa jiru. Mana hidhaa keessatti hafaniiru? Maal gochuu feetu kanaa booda? Kanaa booda walqabannee makaa'uudha bakka walqabannee bukkee dhaabbannee ka'uu qabna kanaa booda. Ani jechuun keenya barsiisaa jirtu. Saamsoon qabu daandii hundi keenya walqabannee bukkee dhaabbannee kaa'anii qabsiisanii Bakkoota kumoonni keessatti ugguramanii hiraaramaa bahanii fi jiran kan biraan mooraa waraanaa Xollaayti.
mootummaan obbo Hayilamaariyaam Dassaalanyii fi obbo Lammaa Magarsaa hidhamtoonni dogongora isaanii amananii dhiifama nu gaafataniiru nu waliin hojjechuudhaafis waadaa galanii tubbahanii jedhanii turan. Mee amma immoo dargaggoo Oromoo achi xollaayee keessatti hidhaa turerraa haala isaa dhageenya. Maayikawannaa jillee Oromoo haalli isaa baay'ee ulfaataadha. Nama reebuma nama miidhuu nama tumuu nama jajjabsuudha. Maal nama gaafatu achi keessatti? Adeemsiftan kun akkamii deemsisuun adeemaa jirtan kun baay'ee nu gaafatanii haala jijjiirraa amalaa irratti baay'ee nu qorachaa jiran. Kan isin qoratu eenyudha? Waraanadha moo poolisii moo warra tikaati? Nuni politikaadha. Warra politikaa isin qorataa? Amma leenjiin isinii kenname maal kan jedhudha? Leenjii amala jijjiirraadha nimati waa'ee kanaa irratti nu kenname. Guyyaa meeqaaf? Nuufi akka ji'a 3 tokko laatan. Namni achi keessatti dhukkubsateeru miidhameeru jira reebbicharraa kan ka'e mana leenjii ati turte keessa? Achi keessatti warra nuti jimmaa dhukkubsatan malee namni miidhamee lubbuun darbe. Kan miidhame mooraa kam keessa turte ati leenjii bakka kami? Tollaan jiru ture. Tollaa'ee turte. Mee achi keessatti muummichi ministeeraa fi obbo Lammaa Magarsaa argamanii dargaggoonni achitti hidhaman dogongorreerraa balleessineerraa karaa hin taanerra deemne kanaa booda gara mootummaa dhaabbanna kan jedhu dhiifama gaafataniitu bahanii jedhani. Dhuguma akkasitti baatanii? Namoonni baay'een akkeeranii jiru. Namoonni kan hin jedhanneef jiru kan jedhamanii akkasii hin jennedhanii amala jijjiirraa haaratti hundaa'anii amma iyyuu daakisa jiran jiru. Mootummaan achi keessa warra basaasotallee galcheetu nama basaasisaa ka jedhu tokko dhageenyeerra mooraa biraa keessatti mooraa xollaayii keessatti illee akkasuma dhuguma namni basaasaa isinitti dabalameera mootummaan galcheera. Nama basaasaa ishee ture. Amma jaroonni sun bahan immoo kan hafanillee jiru re. Kan hafanillee jiru. Isaa booda isinitti haasaaniitu mootummaatti dabarsanii isin kennu jechuudha. Mee warri waliin xollaayitti hidhamtanii dargaggeessatu baay'ata moo shamarranis jiru haadholiin manguddoon fa'a? Dargaggoo baay'ata. Nyaata gaarii argataa turtanii tajaajila fayyaa fa'a achi keessatti? Nyaata maal qabdu? Ammi hidhamtan beekamtu xollaayii keessa baay'inaan? Amma maatti beendaree namoota baay'ee hidhamtu. Warri ba'an akkuma mootummaan jedhu gara mootummaa gorra jedhaniitu bahanii callisanii taa'u sitti fakkaata moo qabsoo eegalan itti fufu laata maaliif isaan biraa dargaggoota hedduu wareegameera? Kana booda isaanimma amala isaanii jijjiirtaa jiru kan maal garee meeqa masalin akka walii galaatti dhaamsa yoo qabaatte. Ani uummata Oromoof gidduginannaa jabaataan jira. Waaqoo bilisummaan deebi'ee akkasuma waldaalutti. Oromiyaa guddoo keessatti hidhaa fi komaandi poositiin fincilli xumura gabrummaa eegalame ammaaf kan callisa fakkaate diyaasporaan Oromoo walitti garagalee yeroo walitti duulaa jiru kanatti kaaba Oromiyaa Walloo keessatti garuu gara ji'a tokko oliif lolli hidhannoo Oromiyaa fi Itoophiyaa gidduutti deemaa jiraachuutu himama. Waan kun dhugaadha laata jennee gamasitti toora bilbilaatiin keessa beekaa arganne. Amma itti aanee isaantu waan Walloo naannoo Kamisee fi Baateetti deemaa jiru nutti himu. Yeroo ammaa kana keessatti bakka hundaan ni jira Walloo kana keessatti naannoo Kamisee kanaa fi aanaa Baatee kanatti ni jira jechuudha. Hagam ta'e erga jalqabee lolli kun? Lolli kun guyyaa afur darbee darbee isaa kan ta'u. Fakkeenyaaf magaalaa tokko yoo ta'e immoo guyyaa afur immoo magaalaa biraa kan waa jiru gara biyyaa gooti jiru jechuudha. Darbee isaa egaa Itoophiyaa. Lolli hoggaa jedhamu kan qawweetiin godhamudha moo hiriira bahanii mormuudha waansa? Qaama lamatu walitti dhukaasa jechuudha. Gaafa torbe naannoo Kamisee mana mootummaan mana kudhanii torba akkana kan jechuudha. Sadii mana kana dhaabanii jechuudha naannoo Kamisee. Kana duras aanaa Baatee keessatti kan poolisii takkaa fi bishaan tokko dhaabanii jechuudha. Ijoolleen guuramaa kan jiru. Wanni kana guutu bakka falmichitti buufaa jiru jechuudha bakka hundaa. Kamisees dabalatee Baateen kun bakkuma ilmaan Oromoo irra jiraatan waan ta'eef lolli godhamu amma Oromoo fi mootummaa jidduudha jechuudha. Kun beekamaa maaliif amma kaleessuun kana aanaa Baatee kan keessatti walgahii guddaa jiru ture. Walgahii kana irratti namoota akkana beekaa jiran kana qabu qabanaa kan jedhamu tokkotti ka'ee ture. Walgahii sun ijoollee Oromooti abbaan Oromootti beekaa jiru ijoolleen keessatti ijoollee durii akka bakka jedhamu tokkotti ka'ee ture jechuudha. Sadarkaa mootummaa
barana polisi federal introduce madinamite asitu waltaji kana rot namoota kana harka kana akkaataa kana naata kan qabanii warroota amansiisaa kan jiran jechuudha. Ijoollee keessan harka kennisiisaa bosonaatti gara qeetti deebisaa akka jedhanii uummata walitti qabanii waraanadha moo mootummaadha warra siivilii? Bakka hundumatti jechuun seektara hundarraa waraanarraa poolisii federaalaa poolisii aanaatis milishiyaa guutuma jiranii saasuma ijoolleen keessa akka harka kana mootummaan xiqqosaanii harkaa kennanii kan jedhamu tokko amansiisaa kan jedhanii manni immoo isuma baanaa kana godhe abbaan alaabaa dhaabatti sinumaa alaabaa abbaan dhaabatti mootummaan keessa jiru malee namni keessa ijoollee keenyas waan dhaabne isuma abbaan dhaabatti jiru kan jedhu jechuudha. Alaabaa eenyu dhaaban? Alaabaa ABO'ti? Eessa Hollodde kam? Magaalaa Baatutti dhaabbateera, magaalaa Kamisee keessatti biraa dhaabbateera, magaalaa Midaasees ammoo yeroo lammaffaa akka dhaabbatee magaalaa guutuu kan alaabaa dhaabbatee ture sana baasuu qabsanii kan jedhamu takka immoo waraana poolisiin takka as dhaabeera. Namoota kan baasaa kan jedhamu namoota maal sinii baasna sinii warrumsinee gindala bitti hojii kan hojjetu jira. Ijoolleen keenyas kanaan booda waan gosi jiru mootummaadhaa ofumaa keessanii wal akka qaamalee uummata waan jeeqita waan qabdu maamaa jedhanii kan ibsa wal ga'eera turan jechaa ture. Walga'ichi akkamitti xumurame booda akkamitti walii adda bahe walga'iin? Walga'iin namni waan baasu waan qabnu waan boodu isaan qabnu waan baasu waan qabnu isuma abbaan jiru isuma abbaan waan kana dalagu jiru ijoollee keenya waan boodee akka jiru kan jiru karaa kana adda bahan jechuudha. Komaandi poostii nama Walloo keessa jira jechuudha. Jira kun kamaamuu fakkeenya ijoollee dubbatte fakkeenya itti hidhaman jira jechuudha. Uffata poolisii adda kan ta'e jechuudha. Bakka adda ta'e jechuudha. Ijoollee itti kana jecha gara ijoollee 18 makkana jira jechuudha. Kawanii san kaafatan Hangammaatti lubbuun gama mootummaa Itoophiyaarraa baheeru beekama? Gama mootummaa Itoophiyaa kan gama afur kan deemu jechuudha. Amma biyya kan beekamu afuritti poolisii lama. Meeshaa fi komaandara namatti shanicha walumaa gala kan deemu. Gama Oromooti hoo? Gama Oromooti nama tokkotti affaaba dhaabee fi naannoo Kamisee dhaabanii yoo kana kan mana yaadaa dafee Fara hospitaal jiru jechuudha. Harka mootummaa fayyadamu. Rukutamee harka mootummaatti kufe jechuudha. Harka mootummaa kan jiru mootummaatti kufe kan dura kan jiru naannoo saddeetu akkaataatti ilaaluu dandeessisu jechuudha. Amma Walloo keessatti hidhattoonni Oromoo bosona keessa jiru ammallee jechuudha hin qabamne akkasiin jettanitti. Jira hin qabamne amma kan qaban ijoollee ijoollee magaalaa keessatti ijoollee dargaggoota akkana walitti qabu jira malee ijoollee isaatti ammaa ijoolleen hin qabamne jira gochaa jiru bakka hundaa. Hawaasni immoo maal jira akka waliigalaatti garam jira? Hawaasni uummata ijoollee kana gargaaru qophiilee garuu amma deeggarsa biyyaadhaa kan godhamutti deeggarsa meeshaa deeggarsa siyaasaa dhaabbileen adda addaa deeggaraa jiru jechuudha uumaa keenya kan ijoollee kan socho'u jechuudha. Deeggarsa barbaadu jechuu keessanii amma? Dhaabni siyaasaa biratti argamee meeshaa hidhachiisee leenjiis kennee isin cinaa dhaabbatee yeroo hangammaatti hin jiru uummatummaatu sangaa gurguratee qawwee bitatee qabsootti seene jechuudha. Amma maatiin akka sochii jiru leenjii kan kana biroos gara kuma lamaan bira kan leenjii gara leenjii kan ijoollee xiqqoo bakka socho'aa jiru ijoollee immoo naannoo kanaa jiruma meeshaan kadhatu itti guddate bitaan aanisa. Deeggarsi immoo deeggarsi godhamuu qabatti meeshaas Dhaabbilee siyaasaa Oromootis haa ta'u hawaasa Oromoo biyya alaa jirutti dhaamsa dabarfattan isinii kenna carraa. Yamma dhaamsa ijoollee isaa walloo kana dhugaa dubbachuu jechuudha. Asfaaltii irra baanee yookaan aanan baanee harka fuulaa waan yeroo ittiin kan yeroo ammaa maaliif diina walakkaa waan jiruuf yoo qabsee kalaaba midhaan qabu midhaan qabsee meeshaan deeggarsa akka nu godhamu jechuudha. Tokkummaa ammoo qeerroon walloodhaa Oromiyaa walloo kana keessa socho'aa akka qeerrootti akka socho'aa jiru qeerroon immoo Oromiyaa guutuu jira deeggarsa tokkummaa akka jirutti meeshaa kana gargaara. Dhimma daangaa Sumaalee fi Oromiyaa gidduu jiruun wal qabate
lolli Oromoota naannoo gaara mul'ataa Jaarsoo fi Baabbillee irratti baname lubbuu namaa fi qabeenya irratti badii guddaan yeroo dheeraadhaaf gaggeeffamaa jira. Waraanni federaalaa fi liyyuu poolisiin naannoo Sumaalee Oromoo irratti duula labsaniiru ammallee ittuma jiru. Waan gamasiitiin amma deemaa jiru kana akka nuuf ibsaniif ajajaa waraana bilisummaa Oromoo godina Bahaa dubbifneerra. Mootummaan kun bishaan garraa hedduu mootummaa humnaan deemuu fi mootummaa uummata Oromoo rakkisuu irratti fuulleffate waan ta'eef jecha keessattuu gara dooniidhaa kanatti yeroodhaa gara yerootti safattaalee hedduu gadhiisaa ture. Ammallee safattaa hedduu baasee hawaasa Oromoodhaa dararaa fi rakkoo adda addaa irraan gahuu irratti argamaa keessattuu waa'ee rakkoo dhimma daangaa naannoo Somaaleetii fi uummata Oromoo daangaa amma naannoo keessattuu naannoo gaara mul'ataa naannoo Jaarsoo Baabbilee fi kanneen kana irratti rakkoolee hedduu irraan gahuu bira dabree naannolee silaa akka shanii irratti ajajuu fi liyyuu poolisii warra silaa mootummaa naannoo shaniitiin hidhate irratti gadhiisee hedduu rakkoo hedduu irraan gahaa ture. Ammallee akkasumatti itti jira jechuudha. Mootummaan kun sababni inni kana godhuufis tokko aangoo umrii isaa dheereffachuu fi lammata immoo uummata Oromoodhaa qorii nyaataa godhee garayyuun federaalizim sirna jiru kanatti ijaaree bakka hundaan uummanni Oromoo akka boqonnaan argannee fi tokkummaan isaa akka hin hidhinnee fi rakkoolee kana hundaa irraan gahaa jechuudha. Gaafa biyyanni saddeetitis haaluma kanatti naannoo Qumbiidhatti Oromoota hedduu naannoo magaalaa Minoo jedhamtutti liyyuu poolisii kanarratti bobbaasee nama 13 Oromoota irraa fixee lammata ammallee naannoo Mayyuu Mulluqqee Gaara Walloo iddoo Misraa Adaddaa Ombochaa bakka jedhamtuu fi naannoo Faddisittis bakka Dhaallaa jedhamtuu fi Jajjabduu bakka jedhamtu kanneen kana keessatti gaafa 30 fi gaafa guyyaa takkaatis lola irratti banuudhaan namoota 2 irraa ajjeesee gara Gursumittis gaafa 30 haaluma kanaan daangaa irratti Oromoota rakkisuu irratti kan argamu warra Oromoota rakkisaa jiru kun warra liyyuu poolisii mootummaa naannoo shaniitiin ajajamanillee warra silaa federaalarraa kan ajaja fudhatan. Isaan nan kun hunduu wanni silaa kana hojjetaniif mootummaan kun mootummaa aangoo isaa yookaan olaantummaa uummata Oromoo irratti argisiisu umurii aangoo isaa dheereffachuu fi tokkummaan uummata Oromoo akka hin hidhinneef kanneen kana dalagaa jiru jechuudha. Kana keessattis waraanni bilisummaa Oromootis fuula bobbaa isaa irratti haala ajjaa keessatti yeroo argatutti diinota kana irrattis tarkaanfii ni fudhata. Gaafa 29 Oromoo Jooraalee Wadaay bakka jedhamtuttis dirmachuu tiraafiikii irraa fi burqaa hamaroo dudduma argaa bakka jedhamturraa naannoo baadiyyaa irraa kaatee gara silaa daangaa Oromiyaa cabsitee ona gaara mul'ataa Qumbitti bobbaatee silaa uummata Oromoodhaa ammas lammaffaa hojjechuudhaaf hamilee jabduu qabdu. Haratti baanee haddeetan haleellee nama 6 irraa ajjeefnee nama 9 irraa madeessinee injifannoodhaan meeshaalee hidhannollee irraa boojinee galii qabsoo goonee isaan kun ammoo booda deebanii fi Network is busy now. Please try later. Sorry, the network is busy now. Please try later. Hello. Itti fufimee tarkaanfii isa fudhanne jette achitti nu olaachite. Tarkaanfii gaafa 29 ona gaara mul'ata Adaddaa Jooraalee Adii bakka jedhamtu Jooraalee Wadaay bakka jedhamtutti fudhannee achirraa 6 irraa ajjeefnee nama 9 madeessinee isaan kun liyyuu poolisii warra naannoo shaniitiin ajajamee bobbahee dirmachuu silaa gaafa 28 Minootatti madaa'ee kan ta'e fudhachuudhaafi. Kana booda nulleen achitti afaan baanii dirmachuu san karaa lamaan dhufte takka magaalaa dhaqee Onamayyuu magaalaa dhaqee bakka janeetaa bobbaasee takka immoo siiqee magaalaa siiqoo naannoo baadinirraa bobbaatee haleellee karaa deebisnee jechuudha. Iddoo eega deebisne booda hamileen isaanii waan cabseef jecha haga ammatti as hin deebine garuu haga irratti isiin qophii sochii fira uummata Oromoo irratti ammasiin tarkaanfii fudhachuu hamilee waan qabduuf jecha tarkaanfii sun hamilee isaanii hedduu waan cabseef jecha haalan kanarraa kan ka'e aarii saniin achi deebisee naannoo iddoo Misraa bakka jedhamtutti Onamayyuu keessatti achitti
Oromoota sila meeshaa maleeyyii weerattee magaalaa iddoo misraa bakka jamtuus ni qabatte naannoo gaara wallootis addaa gobeensitii fi dakkatan bakka jaanuus uummata Oromoo irraa kaastes qabatte. Warra liyyuu poolisii qabate? Liyyuu poolisii warra Ogaatiin kanaatu qabate. Kanneen kanaaf waan akkasiisantu jira jechuudha. Nutis gaafuudha bobbaa keenya irratti haga dandeenyetti uummata Oromoo cinaa dhaabbachuu fi silaa hanga guyyaa bilisummaatti tarkaanfisee wareegamni waan nurraan oolle jecha bira dhaabbachaa jirra. Kara mootummaa wayyaanitiif keessattuu kumaandi poosti sababeeffachuudhaan arraan kana baddaa fi gammoojjii keessatti haaluma kanaan ijaaree uummata Oromoo keessattis nama afur kumaandi poosti yookaan ammoo warra nagaa eegan kan jedhu uummata Oromoo bakka hedduutti rakkisaa jira jechuun mootummaan kun. Gara wanni itti deebilu gara liyyuu poolisii jedhamanii waraana naannoo Somaaliirraa dhufanii Oromiyaa seenanii nama ajjeesan jedhamu kuni lolli suni hagam hamaadha lubbuu nama Oromoo irraa mamtu miidhaan ga'e qabeenya Oromoo irraa mamtu miidhaan ga'e isin quba qabdani. Miidhaan kun yerootti keessattuu ona gaara mul'ata naannoo qumbiidhaatii fi minoo feena keessatti bara 2015 jedhu suni magaalaa minoo sana ta'ee ni qabanna jechuudha yookaan ammoo gara silaa naannoo 5. Marii isaa wajjin eegalle akkuma amma dhageessan kanatti sababa bilbilli achiin nu rakkiseetiin walakkaatti nu yaalaa citee deebisee argachuu hin dandeenye. Dhaggeeffattoota keenya qophii malaa keenya har'aa kana fakkaata ture. Keessummoota keenyaa fi isin dhaggeeffattoota keenya maraatiin ulfaadhaan galata keenyadha. Sirba kana isin affeeruudhaan nagaatti kan isiniin jedhu Andassoo Dulaati. Jabat jajjabe abdiin sabaasuma turtee hin bubbuttu jechuun bilisummaa.
Jalaana, Jalaana,